Ilaalo gubbarraa yeroon gadi ilaalu ejjitoo mil'atee soora qalbii daatu ni fi daggala gosoota gaaraatu kunuunsi dhaalchisii dhaloota dhufuttu waaqaasi eebbisee lalisii yoomuutu wabena mana mantoo biyya vale tufetin silala biyya marre tufetin silala biyya sikko mando yon cilalu ra gadilalu jedha kabajamtoota daawwattoota keenyaa hordoftoota keenyaa ga Dr. Artist Elemo Ali fi kabajamaa fi jaalatamaa artist Kadir Martuu nu jidduutti argamanii guyyaa boru jechuudha. Konsertii geggeessa hayyicha keenyaa Elemo Aliitiif biyya Jarmaniitti eegona. Akkasumas araara obboleessi keenyaa Kadir Martuu jechuudha. Kadir Martuu akkuma beektan ilmaan sikkoo mandoo akkasumas artistoota Oromootii fi warroota zanni itti badan Ramadaana gaddeemu kanaan afoofnaanillahi afuuna godhaa isiniin jedha afoofnaanillahi jennee jedhame. Akkasii jechuudha guyyaa boruu biyya Jarman magaalaa Furtitti walagarraa iftaan jechuu kiyya gammachuudhaaf gammachuutu yeroo takka tokko nu keessaa ba'a mi'aayyuu maal kittatin. Hedduu galatoomitii Saad Ismaa'il dhugaadha. Araara Kadir Martuutii fi akkasuma artisti keenya jaalatamaa fi kabajamaa doktora keenya Elemo Ali guyyaa iftaan yoo rabbi warra san nu godhe konsertii isaatii fi namoonni jiran hunduu bakka sanitti argamuudhaa fi uummanni Oromoodhaa ka keessattuu idil addunyaa keessatti argamnu Awurooppaa kana keessatti argamnuu fi akkasuma biyya keessatti argamnu dhiifama Kadir Martuu gaafate kana dhibbarraa dhibbatti itti amannee waan kanarratti wal bira dhaabbachuun dirqama kennaa. Waa'ee kanarratti ilmaan Oromoodhaa akkuma jirtan hundi keessanuu ilmaan sikkoo mandoo keessattuu warroonni mufii tokko tokko itti qabdan akkuma karaa viidiyootiin illee dhiifamanni gaafatee jira guyyaa har'aa jechuudha. Kadir Martuu dhugaa artistii keenya qaaliidha. Haa ta'u namni dogongora kana hundi keenya dhiifama jechuudhaan irra dabruun dirqama keenya. Konsertii kana konsertii jaalala waliin dabarsuun dirqama keenya jechuudha. Konsertii kana jaalala guddaadhaan waliin akka dabarsinu isiniin jechuu barbaada. Konsertiin kuni konsertii dhiifamaa fi dhugatti jaalalaan dabalame kan tokkummaa Oromoodhaa leellisuu fi hanga durii malee jechuudha. Dur caalaa konsertii haalan uummanni Oromoo itti gammadu godhuudhaaf obboleeyyan keenya wajjin qoodachuudhaaf hundi keenya qophaa'uun dirqama keenyaa isiniin jechuu barbaada. Waan kanarratti Kadir Martuus innis jechuudha dhaamsa tokko tokko akka dabarsu abdii qabna irratti dabaluudhaan jechuudha. Sirba kana isin affeerree jirra. Affeerraa sirba kana boodas yaada obboleessi keenya kan dhageettan tooraan jechuudha. Nu jiraadha ilmaan Oromoo qaqqaalii isin jaalanna wal malee maal qabna.
Oromiyaa Kullukkoo yommuu qabbana Booharaa soora onnee Hiriyaa koo kan joollumaa Nagalee koo ameessa koo Iddalaama bu'uura Nagalee koo ameessa koo Iddalaama bu'uura artist Kadir Mortuu fi Dr. Ilmoo Ali jechuun baay'ee galatoomaa jennaani isaan jaallannaa abbaa qeerroo jechuudha kan qabsoo nu barsiise ijoollummaa keenyarraa kan dhagaa guddanne abbaa jaalalaas akkasumas nu barsiise imaanaa gaa namni hin beekne fi lubbu namni hin beekne hin jirtan jedhee yaadu mee Kadir Mortuu uummata Oromootiin maal jettame?
wallahi ummata oromoo kana waa'ee ummata oromoo kana bu'aaniin ji'uus hin beeku. Wannin ji'u wannin hin beekneefis baharri ummata oromoo kun bahara guddaadha. Waa'ee oromoodha amma feete yoo barreessite waan inni ta'e yoo barreessite waan inni qabu yoo barreessite dubbiin ummata oromoo bahara guddaa kitaaba rabbii lafa kaa'e waan ta'eef waan dhumuu miti abbaan barbaade fuula ilmaan oromootirraa dubbisuu danda'a. Lafa oromiyaatirraa dubbisuu danda'a. Waa oromoodha waan kana jedhee waan inni irraa ibsuun qabu jechuu kiyya. Okay. Me ega ka guyyaa borii artistii kenna Dr. Elemo Ali geggeessaa isaa gara biyyaa godhuutiif konsertiin qophaa'ee jira akkasumas araara Kadiir Martuutiin wal qabatee jechuudha. Atis uummata Oromoo guyyaa sabti jechuudha. Atis uummata Oromoo dhiifama gaafattee jirta. Ilmaan sikkoo mandootis akkasuma artistoota aktiivistootas hayyootas uummata Oromoo walumaa galatti dhiifama gaafattee jirta. Mee dhiifama gaafachuu kee kanaaf ammoo nu gammachuu kanan jedhamnetti nutti dhagahame kun ammoo aadaadha sirna kennaa irra dhalannee irratti guddanne mee kanaaf amma gammachuu akkamtu si dhagahame mee uummata Oromootiin akkanatti walitti araaramuu keetiin uummanni Oromoo cufti dhiifama siin jechaa jira koomentii argaa jirra si jaalanna siin jedhanii lubburraa jechuudha namni siin beekne hin jiru mee maal jettan maaltu si dhagahame araara kanaan. Araarri kun gaa araarri waa hundaafuu nagaya ammas irran deebi'a. Tokkummaan ummata Oromoo nama dhuunfaatiin raafamuu qaba. Dhageeffadha. Tokkummaan ummata Oromoo ammas yoo ta'e boruus yoo ta'e namoota dhuunfaatiin namoota biraatiin illee raafamuu hin qabu. Oromoon saba. Namni dhuunfaa nama dhuunfaati. Kanaaf walloliin simmas nu jidduutti deemu lola jaalalati lola qabsoo keenyaati haa ta'u immoo hubannoon waa'ee siyaasaa irratti gartee walitti bu'iinsa kuma jiru namni lola bare dhiifama godhuu waan wallaaluu natti hin fakkaatu namni loluu bare harki kenne harki kenne fudhachuu wallaalu harki gartee fudhatee deebi'ee kennuu danda'utu irra jiraata. Hoggammas dhiifama wal gaafannu amba osoo hin tahin kan dhiifama gaafachaa jiru walii keenyaaf walitti waan balleessineef dhiifama wal gaafachaa jirra. Kana waan ta'eef ammas hoggaa dhiifama gaafatu inni gaafatamus olaantummaan itti dhagayamuu qabu. Maaliif rabbiinis dhiifama nama godhuuf. Inni dhiifama gaafatus olaantummaan itti dhaga'amuu qabu walqixxummaadha jechuu kiyya. Walumaa galatti egaa Oromoo is power is Oromoo yaada juuniin cufa jechuu kiyya. Galatoomii abiyoonni kennaa fi si galannaa abdii tayyibaa qofaa jettaa? As biratti ilmaan Oromoo guutuu wanni an dabarsuu fedhu dhugaadha Kadiir Martuu parsanaalillee yeroo hedduu wal beeyna amma waan gara nama nyaatu keessaa Kadiir waanuma dubbatan hundaa irraanfateera. Abiliyaan yeroo gargarii beeytee fuutee waa keessa nama keetti Kadiir nama uummata Oromoo onnee irraa jaalatu kan ammoo isa gammachiisuuf osoo hin taane kun haqa jiru. Kanaaf uummanni Oromoolleen uummata Oromoo akkasumas hawaasni sikkoo mandootis akka hawaasattis dhiifama namni jedhe abboo maalisii wayyaan iyyuu ta'u waggaa meeqa wannaa nu goote dhiifama jennee. Kanaaf uummanni Oromoo uummata dhiifamaatii uummata garaa laafu Kadiiris obboleessi kenna amma booda istiidiyootti deebi'ee jira galatoomii akkas hin jenna hoome. Hundi kenna afuufnan illee oolfii jennee ni jira oolfii jennee jira nu jira Kadiir kenna galatooma ulfaadhaa wayyamaa daawwattootaaf kabajamtoota kenna walitti deebina siin jechuudha. Wajjin bashannanaa akka sa'aatii dhumaatittiin wajjin turas ni jenna bashannana gaarii fi sirba gaariin wajjin bashannanaa guyyaa har'aa kana keessummummaa kana wajjin agartee hundi kenna affeerraa gaariidhaan isaan kana simachuun dirqama kenna waan ta'eef asirratti gaa.